Sirba andu alamin halkaniif guyyaa osoo deegaa jiru jechuudha. Sheekni sirba haaraa kan dhufanii jiru. Sirba addaa kana qopheessa itti jira wallahi. Sirbichi sirba akkamii ta'ee jiru sirba beekaa jedhu kan wajjin ilaallu ta'a kan andu alamin yeroo dhiibinu dhooru ta'a namoonni hariin waan jarri ergasii qaban waan jarri rileeshinii ergasii wajjin qaban kakaasanii kan bu'aa jiran baay'eetu jiru. Baay'inni jecha dubbiin arraba sirra naan caalu inni darba wanta keessa kee dhugaa kee beeka karaa deemsa kee nu fageega. Baay'inni jecha dubbiin arraba namoonni baay'inaan ergisiin duuteen booda TikTok irrattis walii wajjinis namoonni baay'inaan mucaa kana arrabsaa jiru namoonni baay'inaan mucaa kanatti baay'ee haasaa jiru kanaaf jedhi baay'inni jecha dubbiin arraba baay'inni jecha dubbiin arraba sirra naan caalu inni ni darba gatiin ni arrafamaa jiru jennaan rakkoon qabuun sun ni darba wanta keessa kee dhugaa kee beeka karaa deemsa kee nu fageega wanta keessa kee hunda kee beeka karaa deemsa kee ufuu kee eega isii wajjin gatiin ni jiraataa ture jennaan waa'ee keessa sii kan beeku isum al tokko sirkaa baatee jirte andu ala uruta arra dhugaa rabbi chaara yaarii keessa mee maasi kaddaa baay'ee sirriitti kan hin boone qanii har'aati haadha keenya dheengaddaa akkas taate agartaniitu miti lamuu hinatu jedhe lamuu hinatu jedhe maate qara hatta kamachi boqqolloo ija lamaaf boqqolloo lamatuudhaaf kan akka kanaatti adaban akkan taane godhanii haadha beelofte ilmoo fi nyaachisuudhaaf akkas ta'aa jirtu kan akkas godhanii har'a garuu laayivii irratti fidanii birriin isin haga ammaatti haadhateennaa sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 keessatti walitti qabdaniif miliyoona tokkoo fi Orota gara kanaan yeroo darbiru keessatti mucaan ergasii islaamummaa keessatti guddatee gara pheenxeetti deemee aatsa'u malee bakki sunis bu'uuraa ta'an jiru jedhanii gara islaamummaatti deebi'anii jiru. Duraan kiristaanummaa keessatti na jaallataa turtan hundi keessanuu. Kanas itti deebiin orota. Namooti akka kanaatiin akkamitti goota jedhame waamamuu danda'a. Annaaf galaan jiru an orota. Dubartii ijoolleen durbaa akkoo gowwaa miti. Dubartii gowwaa argeen beekon. Maqaafan dubbise hundumaa kiyaa. Dhiira gowwaa malee. Dhiirri gowwaadha. Darbataa haasaa. Yeruma haasa'u illee haasaa eeggatee haasa'u dhiira. Na laaltan. Manuma keessatti abbaan manaa gowwaadha. Haasa'u dhuguma waa keessaa fudhatu hedhee haasa'u. Akka jedhee haasa'u. Hedhu isaan guyyaa 2 booddee ta'anii. Sati dheengadda jette koo naa galeera. Naa galeera shii baay'ee naa galeera. Lakkiin akkasiif hin jenne ta'a. Naa galeera. Dhuguma gowwaadha dhiirri waan beeku beektan. Darbataa haasaa. Isa dhugaa. Binjaraa fi garuu waan taanaa keessoo keessanii miti garuu haa ta'u malee waan taane haasoftanii haddii walii kubara yugaa jiru. Waa tokkotu na qaqqabeeyyuu. Ati dhiira dayyuusa jechuun sii bar. Ati gaafa walaa dubartii mari'attee dhuftanii kaana hidhattee dubartii silkii keessa dhuftanii kaana hidhattee. Anaaf situ waliin mari'attanii kaa walii hidhate miti. Akkamatti dubartii silkii keessa dhuftanii kaa sirraa buusarannaan jettaati. Ragaadha kaa. Ragaadhaaf miti. Ragaa yoo ta'e immoo haqa koo naaf kennitee haqa dhaan si biraa qabu lakkooftee naa kennitee kaatee dhuftee ni kaa kiyya naa kennita. Kana ni beektasa. Kanaafuu ani birrii koo naa kennitee jennaan haqa koo naa kennitee jennaan dhimma sirraan qabu jechuudha. Ofii keetiif dubartiidha. Kan dubartiin buloo kennaa nama buloo kan dubartiin ni kaarraa buusu jennaan ni kaan namarraa buusu jechuudha. Ati ofii keetiif dubartiidha jechuudha. Maallaqa koo immoo wallaahi laazim innisu. Ati dubartii ragaa godhattee dhufte miti. Maallaqa koo innisu dalu. Adabbee kun akkamitti kana godhaa jirtu ta'ee adabbee haadha natti fakkaata gatoo malee. Haa ta'u malee jaalallee kan biraatiin akkas godhaa dardarchus dhageenya ijoollee dhiiraa garuu barichaatti yaada. Tokko moo dhiira jedhamta akka dhiiraa kan hin taane fa'itu jirtu. ሁለተኛ እኔ ሴት ልጅ ጋር አላድርም እግዚአብሔር ከስንት ዓመት አንዴ ተኝቼ ይሄን አርጋ ይበላሽኝ ይሄን ከንበሬ ሲገዚ ከእግዚአብሔር ነክሰኝ እዚህ ከይሁን እግዚአብሔር አርጎ የሚያመኝ ዋ አርጎ የሚያመኝ እግዚአብሔር ምን አርጌሽ ምናምን እንደዚህ ፊስ ተይከ ምን አገባ ብለ እንደገና በትፊ ደረገመች እና ምንድነው ወረከባል ነው እኔ ብቻ ነው የሚያመኝ እንደዚህ ነው ወይስ እንደዚህ ድንግል ላይ ነው ወሰለች ከዚህ እዚህ የነበረውን ድንግል ላይ መልሽ ልብዬ ልጠይቃት ነበር ደበረኝ እንደዚህ እንደገና መለመን አስተለ እና ዛሬ
የከንፈር ድንግሌን ወስዳ ውይ namoonni ergasii durba sadii afur yeroo ammaa keessatti garuu dhiirri gara durbaatti jijjiiramuunsaa baay'ee sheemi. Durba afur fuuchuun faayidaan isaa maali? الزوجة الأولى رزق من الله والزوجة الثانية بركة في حياتك وعمرك والزوجة الثالثة سعادة لك في الدنيا والزوجة الرابعة طمأنينة إذا عندك الجرأة أنشرها. كيف حالك؟ مانجون غاري ميتي لكوبسي مانجو يروباي كاراتنا مغاتا توكو كاراتنا مغاتا سادي كاراتنا مغاتا غونان افري إستانغرو لام وديف قالي باك ألا ما فافر كيسا yeroo fuutan keessatti immoo maal ilaaluu qabdu kan jedhu gaaffii biraati. Gaaffii kanaafis deebiin immoo jira. ስታገቡ ማለት ነው የምታገቡትን ሰው ብቻ አይደለም ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ቤተሰቡም ሾጥ አለመሆናቸውን የአማኑኤል ወረቀት እንደሌላቸው ምናምን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ቤተሰብ ይቀላቀላል። ፈንጅ ወረዳ ምን ነው የሚሆነው? በቃ የሻንቅላ ጦርነት በሉት እና ቤተሰቦቹ ምን አይነት ናቸው? ቤተሰቧ ምን አይነት ናቸው? ትዳር ውስጥ ገብተው አይፈተፍቱም ወይ? ጤነኛ ናቸው ወይ? አእምሯቸው ይሰራሉ ወይ የሚለው በረም ቼክ አርጋችሁ በቃ አከሲ በቃ ማቲ ላለሙቀ ማቲ ኪ ኮከኒ ጋሪቴ ነምቤክ ማቲ ኪ ኮከኒ ነምብራ አደተይ ነምቤክ አዘ በሪ ማቲ ላለሙ ደቀ ዱጋ አደሚ ፊ ሀዋ ማፍ ወዲኒክ ኒ ማፎጅና ዲከነ ጅራተኒ ወጅን ዱዋን ጀናል አደም ሀዋን ማቲ ገቲን ቀብኔ ፊ ጀደማ ሚቲ አራቢት ከጀ አኒ መለቀ ደቤቲ ሚቲ መኪና ከቢቱ ደቤፍ መኪናን ተቃመ ሚደማት أنا ميلك يلاشونا ده لجمال غدا بتجري تمالي بيتو ده بيتي ميت كراجة نبيتو ديس نبالي أموري توكو توكو بيتو نيجان دينيو توري أتو مالي أنت كان مويرو دالو كيسة تركينا كابوروتا أتو مالي سلبيني قدان كان جالشون ندام أولي مسمانا كمتي كريستيانو مايو كان مو كمتي بنتي كيسة إيسي بوداف نيته جن نيجافن نيتور. أوي سيجران كوماشان تماوا داغالتي بريتو كونغالتي كوماشان تماوا داغالتي بريتو كونغالتي واجي نيجامو بريتو ما كوداشان واداغال بريتو كونغالتي أما مانا سابانا تيمانا جدا دوغان سلاسة ريشة إبراهيم هذه سورة غاسا غالچا جل سلانم منو غرغار دے اسدے بینو رکوتو انولو نتیکاو نولو مليوني نغچو ساتي جاما مندوتا بر ابراهيم مندا دبرو قال نتیکاو نولو اول سامبے کو راکابت بری کناری غلچو فیدیسو yeroo kan keessa dara boodii birriidhaa jedhanii amantii ofii kan jiran namoonni tokko tokko jiru haa ta'u malee kanarraa adda kan ta'an immoo amantiidhuma qulqulluu barbaachaaf jecha amantii ofii kan jiran jiru. Hawwiin garuu maaf kana gooti jennee hawwiis gaafannee turre. Walee garaana nyaattaati. Maaliif garaana nyaatta beektaa? Kafaruu kee keessatti gahee olaanaa kan taphate ana ture baran kaafira ture sana. Si galee anammaa utuu ati yeroo matokkicha rabbii keetti deebitee ashhadu laa ilaaha illallah itti lammata deebitee yoo kafarte illee I don't care. Maaliif beektaa bakka nagaan jirtu osoo bakka nagaa jiraattee nagaa qabdaati. Dhageesse? Bakkuma ati jirtutu nagaa sii kenna yoo bakki ati jirtu nagaa ta'e ofii kee nagaa taata. Argiteetta amma baay'ee isaa keessa galee haasa'ee nama irratti kaasuu hin barbaadu walumaa galaa bakka keetti deebi'i bakka isa nagaa kennu bakka isa tokkummaa bakka isa asiin ba'e achiin ba'e bakka isa hin jijjiirame al tokko nama ta'e al tokko bineensa ta'e al tokko sana ta'e hin qabne isa tokkicha jijjiirama hin qabne teessoo isaaf maneerra jiru sanatti deebi'iin siin jedhaan maaltu cinqii kanatti si geesse bar bakka ati jirtu kana keessatti ilkaan buqqifannee nuyi keessatti guddanne habeebii haaraa miti. keessatti ilkaan buqqifanne abbaan koo pheenxee kiraarii jaarsolii waldaa umurii isaa guutuu keessatti fixaa jiruudha. Hin beekna bar amma jarri ofii foolii galaa jiran al tokko namaa jedhu al tokko waaqaa jedhu al tokko ni maariyaam baatte namaa jedhu al tokko waaqaa jedhu. Akkas jettee mucaa keenya deebitee gorsaa jirti garaa amantii islaamaa akka inni deebi'u godhaa jirti. Dhaamsa si kanaan booda yookaan gorsa si kanaan booda waliinis ergaa qaba. Duraan kiristaanummaa keessatti na jaallataa turtan hundi keessanuu. Nagaanuu ta'a yoo waaqayyo carraa lammaffaa nuu kenne
gaaf tokko wal argina garee wangeelaa kiristaanummaa keessaa nu ari'ateera. Garee wangeelaa si dura dhufe ateessaa dhufte jedhee akka galtuu tokkotti nu lakkaa'eera garee wangeelaa keessa. Egaa garee wangeelaa keessa ari'atamneerra waan ta'eef kiristaanonni warri nu jaallataa turtan guyyaa lama qofa naa obsa. Guyyaa lama keessatti of dhaggeeffadhee miira kana keessaa ba'ee murtoo koo nan murteeffadha. Murtoo nan murteeffadhu murtoo nama baay'ee dallansiisu nama muraasa qofa gammachiisu murtoo mataa kootii nan murteeffadha. Guyyaa lama qofa naa obsa. An baay'ee kan dhibu jara gammadanii jara gaddan maaltu sinnebi jechuun namni waan barbaade murteeffachuu danda'a. Jireenya keenya irratti wanti inni dabalu wanti inni hir'isu hin jiru. Yoo musliima taate yoo deemtee peenxee taate yoo waan barbaadde yoo taate wanti tokko jireenya keenyatti dabaltu wanti hir'isu tokko hin jiru. Namni gammadee boo addii kanaan jiru. Anja Kenya Dawiti mano ibajiru ademnani muladeru Karamba gatus dufungo nolu kabazini mawanor mijeru Karamba gatus dufungo nolu Sirbi kun namoota baay'eedhaaf bakka bu'ee haasaa zarazzaranii dubbachaa jiru. Namoonni baay'een kan carraa kana qaban baay'eetu jiru. Jaraafis ni taajiranii haasaa jira. Jireenya isaa guutuu waan kana keessatti kaasee dubbatee jira. Wanti kun keessaa kutamee yookaan bakka jaallatamaadha jedhamee baafameeti. Haa ta'u malee jireenya isaa guutuu waan baay'ee dabarsee irratti dubbataa jira. Andu'aalam jettanii sarchii gootanii argachuu ni dandeessu. Gara biraatiin immoo ustaaz keenya sirlee muuziqaa nuuf fidanii jiru. Sirba addaa kana qopheessa itti jira wallah billah waan barreessaa jirudha. Watu sin argisalaan watu barreeffama qofa sin argisa wallah asittiin faradummaa san wallah billaan dhuganuma wallah watu wallah leeyaadha. Maamee geemii keetii guyyaa meeqa ta'u? Guyyaa lama qofaata bilaa gartee sirba baasu waan barreessaa jiru. Bartee? Allah Berarti mana mau antar aku kan naber wallah iya jai banget mame tolte bahasa mame guyyaa meeqa geemii keetii? Guyyaa lama ta'u. Sangaa abbaan gaafa cabsee ollaan ija jaamsa jedhama miti. Abbaan maqaa ofii maammii jedhee of waamaa jira. Ustaazni kun Ustaaz Muhammad Bayaan jedhanii namoonni baay'een ni haasa'u. Ergasiis immoo daawwaa gurguddaa gochuudhaan ni beekamu. Wanti rabbii qalbii keenya haa eeguu jenna. Haa ta'u malee immoo muuziqaan baasaa jiranuuf eenyuufi? Wayin sitti maa waan amma dhage dubbii jabdu iccitiidha wallahi. Ishi definatti. Wajette tanan sendi sube kalau jas ba arras ragatinan. Video na wajjatun jene na. Ma wallahi azim simblo. Jas ba adi jaldes ma to kana sigo zigora be adi jaldes si dajjawar. Foto be adi turi foto be adi nama gamar jat ba foto be la profile jechu shi di foto me dir profile ge ma banti bat ba ta na wallahi Sidaaf jedhanii haasaa jiru. Ogeessa isaan dhungatan garuu didhaa jirti. Wanti kunis keessatti barreeffamee shanii abdii guddaa qaba. Namoonni keenya kan galata guddaa galfachuu qabnu yeroo kana keessatti haati keenya dheengadda yookaan
kale sagal garra wanti jarri irratti godhani waan baay'ee kan nama boosisu haa ta'u malee yeroo kana keessatti immoo gara miidiyaatti fidanii ati yaa guddisuu jira mee gochisuun godina baalee aanaa dalloo mannaa ganda cirrii maal jedhamutu sirratti ta'e mee akkamitti sirratti ta'e wanti sun wanti sun rakkadee fuudhee abboo anillee garmada kudhabee ijoolleen tiyya ooltee bullaan manni meeqooyi waan kana mee arga daa'iree tama deemu beekee itti dhaqee anillee. Ijoollee kee waan nyaachistu dhabdee? Ijoolleen harkatti guyyaa 3-4 agabuu isaanii bullaan ijoolleen tu waan yaalaa miidhamti ijoollee jedhee ta'anillee akkas ta'e. Ijoolleenuma kee nyaachisuudhumaaf fuute malee waan biraatiif hin fuune kaati. Ijoolluma tiyya malee waan biriitii miti. Ayyee mana keessaa homaan qabdu ture waan nyaatamu hin qabdu tureeti. Sagalee itti dhagaamaan jiru bakka sagalee beetti. Abdi akkaataa jireenya see gaafadhu mana siin. Oroota waa'ee jireenya si yeroo gaafatamtu keessatti waa baay'ee dubbattee jirti jireenya siin keessa jiraattu yeroo kana keessatti baay'ee kan namatti jabaatudha haa ta'u malee namni akkas godhe gizee siin kana hattu eenyuun ni jennee gaafannee qabnee jira. Suuraa bili kottu dhoofan. Mana keenya bannaa taasisa keessa. Naguma. Alex Taayeen jedhama. Kada miidiyaa hawaasaa kanaan gaaffii tokko harmee keenya tokko miseensi poolisii wayii sarbiinsa mirga namummaa irratti raawwataa ture. Isa kana harmee keenya tokko boqqolloo hatte jedhee waan seerri na jajatu mana murtiitti dhiyeessin aangoo isaatiin gochaa ture. Sanaaf seera jala akka dhiyaatu iyyata dhiyeeffachaa ture karaa miidiyaa hawaasaatiin amma yeroo dhageenyu to'atameera waan jedhu bilbila baalangaati dhanina erganii dhugaadha. Dhugaadha amma to'annoo waajjira poolisii aanaa dalloo mannaa jala jira. Ayyee. Yeroo itti qindaa'ee galmeen yeroo gabaabaa keessatti irraa itti banamee falaarra. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa nuti poolisiin Oromiyaa wabii uummataati wabii nageenyaatti beeknaa namni tokko yakka yoo hojjate akkuma isin beektanii yakka sanaaf mana murtiitti dhiyaatee waan seerritti murteessuun adabama malee wanta akkasii waan godhamu miti maqaa poolisootaas maqaa qaama nageenyaas hin balleessu waan ta'eef isin nutis namoota akkasuma mataaf quuqamanuu qabna jenneeti kan nuti iyyataa turre miidiyaadhaan kan nu iyyaa jirru beeffachiisee waan kana godha. Jechuun qaamni mootummaa ituu waan kana ilaalu amma yoonaatti namni kun to'annoo seeraa jala hin galle taanaan sirrii miti. Kun wanta nama jibbisiisu wanta addunyaan namatti kolfudha waan addunyaan namatti kolfudha. Kana gargaaruu qabayyuuti malee akka kanaa gochuu hin qabu. Afaan amantii barbaade amanu namni. Afaan barbaade haa dubbatu. Sababa haa ta'u malee poolisichi qabamee jira. Qabamuu qofaa miti murteen guddaa irratti murteeffamuu qaba. Boqqolloo jalama oruudha boqqolloo jalama namni waan nyaatu hatu yeroo kamiinuu taanaan dhokfamee citiinsaa kennamuufii qaba dabalame waan nyaatu namni hatu yeroo kana keessatti rakkina guddaa keessa kan jirudha. Meeshaa miti kan isin hataa jirtu boqqolloo hataa jirti oruudha. Wanta hariin immoo khayriidhaaf jedhama. Wallahi khayriidhaaf kan jedhamu wanta kanatti bareechinee amanuu qabna. Mucaa keenya kanaaf yookaan haadha keenya kanaaf birrii meeqatu qabamee kennameef. Birriin isin haga ammaatti haadhateen sa'aatii 2 yookaan sa'aatii 3 keessatti walitti qabdaniif miliyoona 1 fi 100,000 fi 61,000 fi 600 fi birrii 33 fi saantimii 62. Galaa jirti ammallee. Ammallee galaa jirti. Birrii tokko immoo kan galu jira bor. Ta maleedha. Ta maali waan kan maqaan isii. Kaleelee birrii 50. Mateelee birriitii walitti kara birrii 100,000 fi miliyoona 1 fi 200,000. Akkasiin jetti na fakkaata. Baay'ee sirriitti korreeji baay'ee sirriitti gabba dhugaadha birriin kun immoo yoom kennamaaf kan jedhu gaaffii. Si garagala bakka feetetti waan feetetti hin godhatta waan tokko waadaa si gala maqaa uummata kootiitiin namni uummanni miileen lama haasa'uu hin danda'u waan ta'eef asirra galee bakka uummataa bu'ee wannan sitti himu maali kana booddee dhaxxee mana namaatii biddeen hin tolchitu
dhageesse boqqolloo ijoollee keetii funaanuu dhiisiiti mana namaatii iyyuu laxxee biddeen tolchitu yoo rabbi jedhe mana keetti biddeen mooyaa keessanaan mana keetti xaafii sii binnee jennaan tolchitee ofii gurgurta yoo barbaadde tolchitee ijoollee keetti kennita dhageesse kanuma waadaa sii ganna kushinaa namaatti hin deebitu dhageesse kanuma sitti mee ummata keenyaaf galata guddaa barbaachisa ummata keenyaaf kanaatti wanta rabbi miti ummata keenyaaf kanaatti wanta rabbi miti dhugaa rabbi galata guddaa ummata keenyaaf godhamuufi qaba galata guddaa baay'ee rabbii gadiitii ummata keenya namoonni akka kanaatti qaawwa jaraa duuchitan namoonni akka kanaatti imimmaan haadhotii keenya rabbii jettanii irraa haqxanu sooftiidhaan baay'ee sin jaallanna baay'ee galatuma warra kan argitanii baay'ee nama jajjaboo fi nama ciccimoodha maaliif hin jedhe beektu karaa onlaayinii yeroo gargaarsi tokko gaggeeffamu dursi adda dureen isaanumadha dhugaaman sinitti hima hani mana banatee kiristaanaa ta'uu pirootestaantii ta'uu waaqeffataa ta'uu waan barbaade ta'uu amantiinsa namni gargaarama jennaan mana banatee gargaarsa ka walitti qabamu ijoollee musliimaadha dhugaama jiru sinitti himan haadha kanaan agartu eengadda boqqolloo firee lama hatte jedhanii puushaappii buusisuu teessisanii kaasuu har'a garuu akka kanaatti mana isaanii banatanii gargaarsa taasisaafii jiru kana duras baay'ee isaan argeera osoo isaan nama gargaaranii jabaadha galatooma Agara kootiin waan isiniin jedhu dhabii kaleessa imimmaan ija keessa guutaa ture namoonni akkamitti haadha keenya kana jaallatu itoo amaariffaan ta'e wanti kun sa'aatii tokko osoo hin turin gara Finfinneetti geeffamtee hojiin guddaan hojjetamaaf lafti illee ni kennamaaf ture haa ta'u malee yeroo kana keessatti uummanni keenya nu gammachiisee jira birrii miiliyonotaan kan lakkaa'amu yoo kennee fi haati keenya kun sadeemtee mana namaatti hojjetu sana mana ofiitti hojjettee mana ofii bareeffattee wanta godhamuu qabu hunda isaa godhattee نجراتي بجس حتى بجس ربين جرا كسي باسي في جن سكتارا كم فك سكتارا تقول أوروتا أنا أسود أتي كم تجرب تبرش كسكان جرب من أنا جنترتن